haateessuu nuuf eeyyamaa jenne malee mana madaamiin hojjetini achi hin deemini as hin deemini miti. Asirraattu qalbii sitti deebitu maallaqa ishee dhabdee siigalee nama jaallattu iluu ofirraa darbite iluudhaan ol dhabdee nama baay'eedhaan ol dhabde kana atara gaaggaatu. Asumaan fuunee kai deemi jechuudha jenne malee namni qoyna fixa akkuma seeqadhe na eeggadhu kuni atara gaaggaatu birrii si mormii keessan jiru nattillee sin qabin ajarana no iluu koo qoye siigalee silumayyuu iluuni sababa kanaas dhufe siigalaa tokkummaa wantati beekuu qabdu in hojjetin hin jenne nuyi. Ilu ana badina garo yu gargara jira kana miti ni silu irra debi silu disi ennan eggifad ati qoy nama maallaq enerka wasiti marage way ne mucicha ko mana saaturajo essite eggifad mana ko jira to diftus akkana jette giyalama ma guyalama teesima qaamni siiruudha guyalama mana buluun qabdo jinar gamna guyalama okay birri kana jala badee jira mucattiin qalbii cabdee jirti aduma kayti okay geessani togo gobas geessani hojii gashan enna gaafa talaba baddu mana sakana inni kun raamata obboleetti raa ofitti qabee dalagaa galcha obboleetti isaa bar kan garaa tokko keessaa baate wana mana rabaa jirtiin dalagatti bar ilmoo bar obboleettiin isaa dheeyni isaa abbeeraan isaa ijoolleen abbeeraa isaa mana madaamii jirti wana suma kana qeerroo bar kan inni gochuu qabu ofitti qabee dalagaa galcha yoom gaafa siin talabaa baatu borumtumu yoo dalagaan argame iftaan guyyaa lama bultee wanti siin teessu jiru sababni isaa qaamni irratti jiru bakkeedhaa fuudhame talabaa wanti siin baddee akka jira kaanii rakkattee rukutamtee reebamtee hidhamtee hin jiru bakkeedhaa namni raqee fuudha. Bakkee raafuu wante guyyaa lama bultee yoo dalagaan argame dalagaa galfamte amma dalagaan argamutti immoo namni ofitti qabee gargaara qalbiin si fayyee minaamin birriin si dhabdee yaaddofti kuni adeemsa ittiin shururuu godhaniin hojjetin jedhanuuti. Siigalee guyyaa lama bultee gara hojii geggeeffamte jechuudha. Haa hojjetattuu namni barbaada. Garuu har'a waa'ee seerraa dubbachuuf jecha namni mana taa'e jechuu ni danda'a. Waa'ee siyaasaaf jecha akkas godhe jechuu danda'a. Borisiin fayyadu garuu wanti kun amma yoo dalagatte garuu borisii fayyaduu danda'a. Yoo amma yeroodhaan mana madaamii galtee rakkinas balloos hojii simbari asirratti wanti beekuu qabdu ani waggaa lamaaf laayibii seenne akka keessan galamaaf galgala nama jindaalee barbaadu akka hin taane hin beekta dhugaa dubbachuudhaaf ijoollummaa xiqqoo ta'uu isheeti otoo obboleetti xiqqoo taate amma tokkummaan jedhe laale dhiifa manaa godhitan boodallee seemachuurra tokkoffaani bakka ammanni siin jedhe san keessaa bakka masquulummaa irraa fudhattaa kiraa manaa irraa kanfaltaa akkasiin teettee dalagattuu fi jedhe sanitti anis ni deeggara. Yoo ati masquulummaa gasti kan keera taa'isii jedhe yoo ati masquulummaa irraa fudhattee lakki kiraa manaa illee ni gargaara rakkina kana booda dhufuufillee Oromoo anatu itti gaafatamaa quuftuu sirreessuu ni danda'a haa dalagattu qayyattoo taate. Haadha qeerroo bira teessu maal taare nan kaffalaa fi kiraa manaan. Kiraa manaa bichaa miti. Kiraa manaa nyaata illee ni kennaaf ji'a lama nyaata illee ni kennaaf kiraa manaan ni kaffalaa. Waa'ee sila kiraa manaa Ani waa takka kiraa manaa daqiiqaa takka laayivii yoo seente laal daqiiqaa takka laayivii yoo seente sa'a lamaa sadi geemii taphatte kiraa manaa kanfalachuu ni dandeetti nuunuma kanfalataa irraa miti kanfalachuu ni dandeetti kiraa manaa osoo hin taane ka kiraa manaa caalutu dhufaa boru waan kiraa manaa caalu dhufa rakkina kiraa manaa caalu dhufa mucammaan kun illee ilma dhiidaati obsee wantoota tokko tokko bakka hin obsineetu jira afaanii walitti taruu harkaa walitti taruu jira gaafas qeerroo malakki bira haa ta'ettu lakki akkasii qeerroon goota maali yoo kenna abbaa galataa abbaa akkasii jettan kana mataa gaggombiftanii waan birooti dhufa gandaa walitti deemu dhufa dhiisaa jechuun jira siifuutiyya malee sila kiraa manaatii miti. Aye, cosa con Kerro? Aye, Sifan gafi serraga, Sifan. Okay. Akan macam lama ada lagi itu gari tige, orang mau gara nama Raul kami jadi gara tige leon tige woi tunjuk. Beri sama mte, beri kasam si lele orang mumit. Anakku mah tubat, anak dia mah bagai tu najalat, bagai tu najib. Tapi jangan wagga jamu aswara ta lagai TikToki namni cabse seelul lenjiru takka TikToki kana awwala nama baase itti kenne relationship waliin qabda waa wayiti akkanaan wanni dhufulle mucaa biyyaalle dhufee dubbatee haasee TikTok irra fiduu danda'a warra yeroo maraa beeku nama biyya keessa jiru dhufee dubbatee haasawee deeme mucaan nama wajjiini akkanaan namni TikTokii seenaa akkanaa maali kana ka jedhu kan akka iluutti akka iluutti dubbata akka kiyyattan dhibbaan dhibbatti isiilleen dubbatteetitti
feemasi walaa goonu maal jedhamee haasawamee ture. Kawaayee wal janaajjana ani hin beeku. An kawaayee tiktookii qofa haasawa. Tiktookiin akkanaan nama bira deemu wahiitu hin jiru jedhana. Tiktookiin makiinaa miti ka dhufee kanarraa si dhufee si fuudhu. Telefoon aappii kee irraa banta biyya biraa deemte koodiin si bira seen wal sobuun hin barbaachisu. Waa baay'ee wal sobna. Waan akkanaa kana yoo wal sobuu dhiifne hoo waan adii jiru waan Ameerikaa fi biyya Arabaatti biyyatti illee namni beeku wal sobuu haa dhiisnu. Kabiraatti gara hojii haa deemnu. Ka tiktookii dhimma tiktookii achi fitaan. Akkanuma laalee waan naaf hin ta'i wayiitu jira lallaalee gara na lallaalee jechuudha. Nan galchu qasanii. Kawaayee hojii siifan gaafii si gaafadha. Ji'a lamaa qeerroo biraa dalaytu achi booda hoo maal godhuu yaadde gaafii. Okay, maashaallah. Amma gaaffii ajaa'ibaa fidde. Amma sa'aatii kana keessatti mucattiin kun akkuma argitanuu maallaqni harkaa badee jira. Nama wallabdee jirti miidiyaa kanarraa kayitii ammuma deemiiti mana madaam gali jechuurraa mucattii kana ji'a lamarraayyuu dhiiseeraan ji'a takka mee qeerroon ilaalee namni kun nama online illee dalagatudha takkaa dalagachiisee illee hin beeku mokoree ji'a takka mana qeerroo teessee hojjatte yoo mana qeerroon kun lakkinaan taane hojii sii hojjataa jirtu kun amallisiisuun akkasumatti itti fufee jira kabajaallee naaf hin qabdu ilmoo koriirratti leeyyiti akka barbaade laayivii seenti hin barbaadu yoo ni jedhe akkuma isin jettan kana mana madaamii seenti kana yaanni ko. Nagaan sinii fakkaatu. Yaada kennachuun hin danda'amu. Danda'amaa qeerroo yaada kennachuun. Dubbadu Maarkos. Yaa galatooma hundi keessanuu dhimma mucayyoo kanatti haasawaa jirtu garuu utuu haasaatti hin seenin duraan dursee dhugaa viidiyoo tokko laalee dhufeetan qeerroo kanatu garaan nyaate beektaa asumaanii dhugaa dubbachuu fi namni aarsaa namaa kaffalee haga kana intinaa xiqqoo viidiyoo sana siin ergaa dhugaa rabbi gaafa isheen geema taphattee utaalte sana akka nama daa'ima isaa qabuutti ishee qabaa ture maal dhugaa rabbi isa viidiyoo sana ta'ee garaan nyaate. Anyway galatoomi inni kan biraani mucayyoo kana amma fakkeenyaaf mana arabaa jettanis I think nama onnee mana arabaa keessa mucayyoon kun gad deebitee action isheen beektu istaayilii isheen beektu istaayilii kanaan gad deebitee akka ijoollee keenya warra kaanii ganaa imaama hidhattee gilaapsii godhattee mana arabaa dhaqxee qodaa miicciti jedhee yaaduun onnee sana nama qabdu fakkaatu dhugaama dubbachuuf onnee sana hin qabdu asumatti walii galla amma rakkina biraa isinitti fidde. Tarii immoo adeemsa keessallee waan sana barachuu yoo dandeesse immoo gaafa rakkinni itti hammaatee istaayilii kanaan jijjiirrattee maal jettu kana yoo jijjiirratte hojjechuu dandeessi. Amma oopshinii tokko keessa turte waan ofii. Yoo ji'a lama fakkeenyaa fi silaa dadhabde silaa waan inni godhamu hin jiru amala ishee dandeessee gorsas amma rakkina irra ga'e kanarraallee isheenis fakkeenya fudhattee gadi jettee yoo fakkeenyaaf ji'a muraasa hojii yoo argatte yoo dalagachuu dandeesse bayeessa. Yeroo hojii sana dalagtu immoo akkuma amma isheen jettee nama akkaawuntii guddaa qabdu waan ta'eef teessee geema taphattee waanuma geemarraa argattu immoo kiraa manaa kaffalatuu dandeessi. Bifa kana lamaan jechuudha. Sana gidduutti immoo haala waraqaa isheetii hoomaa immoo hojjetachuu dandeessi. Garuu akkaataa amma deemamaa jiru kanaan yoo deemte isinitti illee ba'aa taati. Asumarraa ajandaama kanatu walii gadi deema malee namni illee furmaata hin kennu beekte asumarraa haadamii calluma jedhee. So kanaafi waan sanatti osoo hojjetanii amma qarshiin gargaaru osoo hin taane kana booddee qarshiin gargaaruu hin danda'amu. Uummati deeggarri nama 90,000 dhufee nama muraasa giiftii kenna. Amma fakkeenyaaf achi hin ture hin kennine giiftii. Maaliif hin kennine jedhi gaafa duraa waan kana ajandaa kana keessa jirta maa hin kennine jedhanii faa namooti akka dhuunfaatti na gaafatanii jiru. An akka dhuunfaa kootti sitti hima. Tokkoffaa approachii mucayyoo kana ilaalaan ture. Mucayyoon kun nama guddinaaf deemullee natti hin fakkaattu. Maaliifi like akkaataa ishee ilaalee kabajaa ishee namaa qabdu ilaalee waa meeqa ilaalee it's really tough like deal wajjin gochuu hin dandeessu kabajaa iyyuu namaa hin qabdu. Too kanaafi tarii ijoollummaa ta'uu danda'a hin beeknu. Wanni godhamuu qabu akkuma ammas hin jettanii yoo kan hojjetatu ta'e hojjetachuu. Mana suuqa seentee akka mucayyoo biqiltuu sanatti hojjetattee jijjiirama ishee jijjiirudha. Yoo ta'uu baatte immoo maa hin naantee warra akkas nama rabsu kun maal taatan maal waan namaan dubbataa jiramu. Marcos komentii ilaalini yaanni kiyya maa inni beektaa? Uummanni gaata wala gaadhiis. Iluu yaada koo ibsiifme Marcosiif. Ani kanuma oopshinii kana lamaan malee mucayyoon kun mana arabaattee dalagdii natti hin fakkaatu dhiifa manaa godhaate. Waan ammoo dhugaa walitti himna. I don't think so. Okay, maal siite beektaa iluuni. Akkana barbaadna. Siifamee eegeeti.
في فني كما رب ما يسرق لنا كبير مال جرام ربي في حال أنا ما واتك كده سمو كوبي كنا تينغا كنا كيس أبا كوبي نمرة توada سيمتن dia akan amboda sifan ane wada fudde nama Networking kan saati moo kooti? Kan isaati kan iluuti. Iluu networking kee jidduun badee ture. injira network Amma hin jira. Deebite amma. Si hudhaa jira ilu. erro Networking kokkeesi qabe. Oromoo kiyya reeffa firaa sagal garagashin. ya takalama lalle hojii biraa fuune hojii agaltu jenna kanumatti haafinu haasawaa oolu qarallee baay'ee waa gooneefi rabbiif goona atillee kasi bira jirtu ati nama gaariidha dhugaatiin jedhama hedduu takka qeerroo kanuma beeka nama obsa qabu gaarii jechuun waa ba'aa baatee deemu wallaa dhugaatiin jedhama amala qabu jechuun jaartiin isaatiif innillee jechuu barbaade jabaadhuuti ammallee qarallee amaanaa uummatumatti kenne waan dhuunfaa sitti hin kennine nullee mucayyoon tokko bira haa galtu haa tasgabboytu haa qarqaaramtu qaamaa haa baafattu jenne qaamaa kanallee akkuma jirtuun beektanii akka qeerroon hin beekaa imbaasii illee dubbiftanii oromollee hin beekta akkatti qaamaan ba'uu danda'u kan qabne illee hin jira amma mucayyoon sammuu ofii tasgabbeessite birri illee akkuma jette nama fudhate sanaan hin beeku akkasumatti wanni sun naaf hin galle diraamaa san keessa seenuun barbaadu mucayyoon hojii haaseentu sammuu ofii haa tasgabbeessitu sinuu birayyuu haa daddalayde achi booda ammoo laallee akkuma jenne ji'a wayii hojii barbaannee fi hojii ofii galtu yoo ammoo naaf hin taane haa galtu hiriyoota Dubaayii qabdi ijoollee akka shawaa takka wallagga na fakkaate yaadee takka duraanuu fiduu barbaadde birriin isiin qabdu kun Dubaayii geessuu hin danda'a silaa ganda santu aadaa rafaafi malee achillee deemuu dandeessi haga sawwaa qabdu ammaaf ammoo mee dhiifnee burma dabarree akkasuma haa dhiifnu anas hin jedhu haala faatee burmaatarra. Anis meeqa jettanii shi jaaladhe. Booda waan boru akkana laalee arguu jira. Iluu. Ani tokkoffaa ani ishee miti namni arabaatu kana bira dalagaa jiru jira. Namni kiyya bira dalagee ofis fayyadee na fayyade ittiin gammada rakkoon qabu. Garuu mucayyoo tuni ani nama dalagaati haasaan barbaadu. Ani dalagaa biyaan sidiqaatu isaa guddatee isaa sadii afur rafeeti olii ijatiyya soo seeraan xalagatee olii fiigee dalagadhaan haasaa nama wajjin hin barbaadu. Intalti intala haasaati malee hin dalagaati miti walumaa galatti. Namni ati keessattuu bakka waliin daladdu namni si bira dalagu yoo kabajaa si hin goone yoo dalagaa dangdee si hirnaa si hin galanne waliin bu'uun kan kennu. Gana qeerroo kun akkasina godhee akkasina anjaanii akkasina godhanii minaamin jedhanii haasaa biraan akka jiru ani yoo qabaadhe kiisii tiyyaan hoo ittiin bitadhu kubzii jedhee kennuuf tunaa caala malee ani osoo bar biyyattiin tun miyaasa dhageettii amma haga takka waan qabdi osoo gadi ba'ee yookaan uffata yoo ta'e gosa qorichaa yoo ta'e kan naa beeksisi jedhee na fayyadaa bara. An beeksisa gaaf takka naa dalaga jedhanii hin beeku mana kan namni teettee namoonni nyaattee iddoon itti gaaf takka beeksisa naa dalaga jedhanii hin beeku rusaallee gaaf dheedhii hin beeku maaliif itti fayyadamaa jiran akkanaan jawwaan hin barbaanneef. Kanaaf ammas taanaan dalagdeellee nama bu'aanaa boostuu waan hin taaneef akkanaan bilaashatti kennuuf tunaa caala naa dalagdeen fudhadha jechuu caala. Amma wanni isin dalaytu qeerroo istoora dhaabatti moo waa walitti waa walii goggooti moo silaa otoo daddalayte maali wanni isii dalaysisuu hin dandeenye ka isii itti ulfaatu. Maal beeka waan isiifanii Yoo yeroodhaaf bara amma hundee osoo hin taane yeroodhaaf haga isiillee tasgabbooyteeme amma jechuun namoonni illee waluma mummufattii namni amma maakiinutti aartee ni jirti. Gorsa fudhattee sila akkanan taatu egalee namoonni itti aaran. Jechuun akkanuma waan isii waan arrabsitee osoo hin taane waan isiin tattaatu kanatti nama mufachiifti. Birrii har'a badde sanatti na aarsa. Ani birrii hin kennine garuu namoonni kenne sun Oromoodha. Wallaahi na aarsa jechuudha. An birrii san taa'ee laakkaa'aa ture jechuu sammuudhaani mucayyoon tun birrii argattee yoo galtellee nama taate jedhee yaadaa ture jechuudha. Namoonni itti mufatanullee mufii keenya kana dhiisnee amala isii kanallee akkasumatti dhiibnee amma achii fuunellee ganda arabaa darbinee
mufii kanaan mee birma dabarree yoo waan wayii waan godhuu qabdu san gorsine keessatti illee fuunee gorsine karaa homoo dandeettee yeroo wayiitiif akka isiin tasgabbooyte waraqaa isiillee gaafattanii hin baasin hin danda'amaaf hin danda'amu addaan bayanii baastanii fiddanii yoo danda'ame hojjetame yoo hin danda'amne isii wajjin ta'anii haasanii dhuftu biyya galtee birriin teessi geetti Dubaay deemta Baareen deemta Kuwait deemta bakka barbaaddu Qaatariin deemta bakka isiin deemtu birriin isii tun hin geettiif birriin isiin qabdu tun Dubaay hin geessiti. Insoinaaf ijoollee yoo barbaachisaa ta'e yoo isiin mana madaamii dalaguu dandeetti. Waliin ta'inna akka haasofna amma tasgabbeessifne ajandaa kana bira dabarree hawaayee ammoo giiftii ani keessallee seenuu hin barbaadu. Kanooficha yoo Ilaali qeerroo wanni amma akkuma jedhame silaas erga dadhabuun keessaa hin oolle amma ji'a tokko ammallee gaawwaas hirkatti hubatee yoo illee isheen badii goote namni uma ilaala. Atis immoo amalumaan bakka waa filaa erga sirratti dadhabdee ji'uma tokko lamaa tokko akkuma jedhame of biraa maal goote jechuma hojii barbaaddee fi haala ishee ilaaluudha. Yoo amala jijjiirratte tarii hin beekamu amala jijjiirratte sirratuu dandeessi. San booddee immoo waan barbaachisu gochuu hin danda'ama. Ati amma dhugaadha sodaachuu dandeessa. Garuu immoo laal beektaa seenaa namatti ta'a tarii hin beennu amma. Qarshiin kun illee akkamitti akka harkaa fuudhame dhuguma akkaawuntii kana sirriitti hirkaa hatamoo maal akka qarshiin sun kennamee jira giiftii kennamee jira 100%. Maaliif kooyiniin gaafa exchange ta'u automaatikaalii jaallatus jibbitus hin deebi'u dudduubatti hin deebi'u jechuudha. Gara duubaatti deebi'ee kaashii gochuu hin dandeessu. Dirqama giiftii darbatuu qabda. So giiftiin sun kennamee isheen leevelii 16 turte 16 26 galtee jirti jechuudha. Digdamii ja'a bitu doolaarri kumni takka doolaara dhibba walumaa galatti doolaara dhibba wayii keessaa. Kuma lama ga'u leevilii 16 digdama seenuudhaaf 2,000 ga'u. Digdamii ja'a seente. 12,000 hafe keessatti 12,000 hafe. 12,000 hafee jedhanii jiru. Kooyinii 12,000 bichaa immoo. Kooyinii doolaara 2,300 fi 37 exchange godhanii guyyaama nu bira guyyaarra jechuudha. Saadaa jechuun ka keessatti hafe kooyina 12,000 bichaa dhattanii. 12,000 bichaa Never ilu maal ati giiftii kennitee beektaa miti. Ofii argee barka dhaqee laalee giiftitti bahee jedhaa karaa mallaqaatittis bahee jira Giiftii kennamee isin jedhaa jirra bar. Giiftii exchange ta'e jechuun maali maarqos mallaqa kennitaa miti. Leevilii 16 hamma 26 meeqa akka doolara meeqa fixa jedha sarchi godhaa deemaati googilii. Aada baate anaatu dhaqe. Exchange ka ta'e doolaara 2,300 fi 37 saantimii 14 anaaf fidee dhufe bar deemee waliin laale ka keessa jiru giiftii 12,000 qofa waan ofii argee fi argaa deemee laale. Garam dhaqe ishii garam dhaqe. hin kenname giiftii kenname. Gaari bakka ta'e hin kenname. Leebela jira doolaara 173 wanni amma exchange ta'e jiru neef. Doolaarri 2,000 yookaan leenca 10tu kenname jechuudha. Leenci 10 yoo kenname leeviliin 26 qofa ta'a Maarqos. Ati maal taate 21 iyyuu gaafa seentu 24 seenuuf baay'ee si gaafata. Shanii nu dhufaataa bar haadha faate kana ol fiiga malee filaawariin. Akka yeroo Leenca 10 jechuun baay'ee sitti fakkaate. Leenca 10 miti leevelii 16. Eeshi haadha faate kunoo si dura jira anu fi ilaale as gara galchee mucaa Itoophiyaa fidee kaameraan isin mul'atu guruppii miisenjaraa keessa waliin laallee gaddeemi ilaali jedheeni ati maaliin baasaa turte jedheeni fidee laalee 2,337 saantiin 14 guyyaa har'aa kan gara sa'a boodaa gara guyyaa laanchii ta'e hin beeku sa'a 12 wayyan badhee sanitti keessaa exchange ta'ee jira jijjiiramee jira jechuudha. Tiktookii sila giiftara kunoo Maarqos anillee atillee ni beeytu waan biraa ta keessaa bite kunoo kooyinii 12,000 achi keessa jirtu birrii si mul'isaa jira jechuun jechuu barbaade tuma sana. Raajii marratti dalaganii bara muyyatti. Bar isheen illee dubbatte kaleessa gaafa rafuu leeveliin 16 ture gaafan ganama ka'u 26 galeeraa jette. Gaafan birrii chee godhu hundumtu deemeeraa jette. So amma kan jechuu barbaanne tarii namni sun akkaawuntii kana eenyurratti kenne ka jedhu xiqqoo yeroo gaafata piroosesii tiraansaakshinii keessa seenanii baasuun ni danda'ama. Namni kun yookiin akkaawuntii ofiisaati irratti dabarfattaa namni sun akkamitti dabarfattaa? Ani isa barbaadaa jira amma. Isuma barbaadaa. Akkam taasise beektaa ilaala geebar waan akkasuma qeerroo. Anaan fakkeenyaaf mana banadha. Yeroo ani mana banadhu yoo feemes ta'uu baadhee yoo baay'ee ture malee namni 2-3 dabartu beeki. Namni kun akkaawuntii feekii yookaan akkaawuntii xiqqaa yoo qabaate
immediately yeroo masana mara bane silkii kan biraan achirratti giiftii sana hunda kenne yeroo masana baqa private godha yookaan loogaawwatii gochuu danda'a. Olaree taree bari yeroo takka tiktookii namni hin dhufne godhee dafee olaree tare namni tokko arguu hin danda'u tiktookii haara yoo baafadde Oromoon takkatti si jala dhuftu waloo hongoone laayivii ga'een banattaa Ka Heleni akkas godhe barni beektaami asiin dura. Kan Heleni illee akkas godhan afur. Gaafa Heleniin namichi isiin iimeelii keessaa baaseera jettee osoo hedduu isiin adaa iimeelii keessaa namicha hin baafne iimeeliidhaan jira isii keessaa darbeeti halkan leebilii 33 ka'ee leebilii $40 $25 fixe. Baana bakka quuftuu kana wanni mormaa jiruu fi wanti kun waan deddeebi'e. Helen akkaawuntii namicha akkaawuntiin baandi irratti ta'ee jennaan iimeelii itti kennitee namichi seenee iimeelii ofiitiin sirreesseefi. Gaafa isiin giiftiin guddaa adaanni cheek godha. Isiin kiyya kophaa kiyya fayyadamaa jira itti akkaawuntii. Isiin kophaa fayyadamaa hin jirtu. Adaan namichi guyyamarraa seenee cheek godha. Guyyamarraa seenee cheek godha. Isiin keessa walitti qabde $25,000 hin geette. Yoo xiqqaate gara ji'a 3-4. Gaaf kan isii halkanuma kana itti seenee keessa akkaawuntii hamma fedhee guddaa ta'e $5,000 gadi hin baasu. Birrii guddaa kana keessatti argee mitiilee maal godhuu qaba jedhee kooyina isiin keessaa qabdu hunda gara giiftiitti jijjiiree akkaawuntii yuuzarii ofii irratti gadhangalaasee jechuudha. That's it. Achi booddee keessa So ilaali amma dogoggorri asitti uumame tokkoffaa. Mucayyoon kun erga akkaawuntiin namni biraan imeelii qabaachuu beekte guyyaa masanaa akkaawuntii sana intina gochuu ture. Maal kun giiftii keessaa qabdu akka qabdu hin beektu iluu irratti agarsiisedha. Rabar mucatti waa'ee miidiyaa hin beektu. Yaa. Naa dogoggorri guddaan I think sanatti fakkaata. Yaa dogoggorri guddaan mucattiin tiktookii